nagaa keessanii har'ammoo viidiyoo kanaan kutaa qo'annaffaarraa gaaffii qormaata baayoloojii bara 2016 kan qorame waliin ilaalla jechuudha. Gaaffiin jalqabaa akkas jedha. Which one of the following option is constituent of what? Peripheral nervous system. Nervous system fi peripheral nervous system kan ta'e qabiyyeewwan peripheral nervous system keessatti argaman kan ta'e kan armaan gadii keessaa isa kamidha nuun jedha jechuudha. Kana beekuudhaaf jalqaba nervous system jira. Nervous system yookaan immoo sirna nervii jechuudha. Bakka meeqatti qoonnee ilaalla? Bakka lamatti qoonnee ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa central nervous system ida. Central nervous system ida jechuudha. Central nervous system kan jennu kun maal of keessatti qaba? Inni kun jechuudha kanneen akka brain dhaa fi daat sammuu jechuudha. Daat tokko brain of keessatti qaba jechuudha. Inde inni kan biraa maal of keessatti qaba? Spinal cord of keessatti qaba jechuudha. Okay? Spinal cord of keessatti qaba jechuudha. Spinal cord. Inde inni kan biraa nervous system kan biraa maaltu jira jechuudha? Peripheral ida jechuudha. Okay? Peripheral nervous system ida jechuudha. Inni kun immoo kan inni of keessatti qabu cranial kanneen ta'an jechuudha. Cranial nervous kanneen sammuurraa ba'an jechuudha. Okay? Sammuurraa odeeffannoo fuudhanii deemanuu fi odeeffannoo fidan jechuudha. Isaan kanatiyyuu cranial ida jechuudha isaan kun. Okay? Cranial nervous system ida jechuudha. Cranial nervous ida jechuudha. Ende inni kan biraan immoo maaltu jira? Spinal nervous ida jechuudha. Spinal orreen jedhudha jechuudha. Isaan kun immoo warra spinal cord irraa odeeffannoo fuudhan jechuudha. Bifa kanatti qoonnee ilaalla jechuudha. Okay? Kanaafuu kana keessatti kan ilaallu warra previous kan ta'e ilaala. As keessatti which one of the following option is consistent of what? Peripheral kan ta'e. Peripheral nervous system keessa yookaan immoo warra kana keessa kanneen jiran ilaalla jechuudha. Okay. Ni jalqaba somatic sensory nervous spinal cord kanaafuu daala jalqaba spinal cord hin jiru achi keessa spinal cord hin jiru keessatti inni that central nervous system ida inni kanaafuu end bituu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraa afferent nervous system brain daala amas brain inni keessa jira central nervous system ida waan ta'eef biinis deebituu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraa afferent nervous efferent nervous and somatic motor nerve that kun sirriidha jechuudha. Spinal cord ida waan ta'eef kan kategee jiru diin ta'u jechuudha. As keessatti afferent nervous system, efferent and somatic or motor nervous system kan jennu isaan kamidha kan jennu haala ilaallu. As keessatti afferent nervous system kan jennu gaafa daalaaf amma fakkeenyaaf qorri yoo nutti dhaga'ame, ho'i yoo nutti dhaga'ame jechuudha. Maaltu fuudhama? Seensariitu jira jechuudha yookaan qaamolee miiraatu jiru jechuudha. Qaamolee miiraa sun jechuudha yookaan immoo seensariin suni maal godhu? Odeeffannoo alarra jiru sana fuudhu jechuudha. Odeeffannoo alarra jiru sana gaafa fuudhanu maal ta'a jechuudha? Gara sammuu keenyaatti ergama. Seensariin gaafa fuudhanu gara kamitti ergama? Gara central nervous systemitti ergama jechuudha. Okay? Amma fakkeenyaaf ho'a wayiitu isinitti dhufe kan abiddatu isin gubaa jira jenna. Abiddi gaafa isin gubu jalqaba gogaan keessa maal godha? Hin fuudha jechuudha. Maal? Ho'a sana fuudha jechuudha. Seensi godha. Ergasii gara kamitti ergama? Gara central nervous systemitti ergama. Erga central nervous systemitti ergame central nervous systemiin brain jechuudha. Maal godha? Odeeffannoo argate sanarratti hundaa'uudhaan murtii murteessa jechuudha. Isinii galee murtiin murteessu sun akka inni dhaabbatu yookaan akka naannoo abiddaa sanarraa fagaattu si godha jechuudha. Okay? Kanaaf iyyuu gara kamitti deemamni kun immoo kana booda central nervous system immoo ergaa isaa eenyutti erga jechuudha? Warra efferentitti erga jechuudha. Efferent nervous system kan jedhamutti erga jechuudha. Okay? Isaan kan effectory organitti jechuudha dhiifama. Effector organitti erga jechuudha. Effector organitti erga jechuudha. Qaamolee kanatti iyyuu maal godhu jechuudha? Akka harka keenya ta'uu danda'a akka inni irraa fudhamu akka ho'a sanarraa dhaabbatu nu godha jechuudha. Amma gaasitti seensarii maal godhaneera gara central nervous systemitti erga inneera. Seensariin eenyuun ergaadha asitti. Ergaa kana kan fuudhee deemu eenyunni warra kanadha jechuudha. Afferent nerviidha jechuudha. Seensarii irraa fuudhee gara central nervous systemitti kan geessu eenyudha? Afferentidha kana jechuudha. Warra afferent nervous system warra nervous kanadha jechuudha. Asirraa fide kanatti. Achi central nervous system irraa fuudhee immoo gara effector organitti kan geessu ammoo eenyudha jechuudha. Isaan kun immoo isaan kun ammoo isaan kana jechuudha yookaan immoo efferent nervous jechuudha. Efferent nervous kanatu gara kanatti geessa jechuudha. Efferent yookaan immoo maal jechuu dandeenya? Somatic or motor nerve jechuu dandeenya jechuudha warra kana. Kanaaf the answer is C ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Which one of the following structure of neurons is correctly paired with its function? Ni caasaan neuronii
armaan gadi keessa kan caasaan niiroonii sirriitti wajjinii wal qabate isa kamidha. Niirooniin jira miti amma fakkeenyaaf waa'ee seelii niiroonii gaafa barannu waan fakkaatu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf kuni seel boodii isaati haa jennu jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf seel boodiidha yoo jenne daat bifa kanaan jechuudha kan inni taa'u yoo jedhaati fudhadha. Daat bifa kanaan kan taa'u yoo ta'e jechuudha. Kun seel boodii yoo ta'e asirra dendraayitii jiru. Dendraayitiin tokkoon isaa dendraayitii ta'a. Daat dendraayitiin akkasittiin jiru jechuudha. Seelii biraatii wajjin kanneen wal qabsiisan jechuudha. Kana booda asirra immoo maayilan shiiziitu jira jechuudha. Laala asirra jechuudha. Kun maayilan shiiziitu jira jechuudha. Maayilan shiiziitu asirra jira jechuudha. Inde asitti jechuudha. Kun akkasitti gara jalaatiinis akkasittiin jira. Inde asitti walakkaa kanatti kan jirtu jechuudha. Eenyudha isheen kuni agzaniidha jechuudha. Akka shiboo elektirikii yoo ta'e turadhaa kana jechuudha. Agzaniidha jechuudha walakkaa sana kan jirtu jechuudha. Okay? Agzanii walakkaa sana jirti jechuudha. Agzan. And inni kan biraa guutummaan kana laala asitti kun guutummaa kana maal jennee waamna seel boodii jennee waamna jechuudha. Seel boodiidha jechuudha iddoon kun jechuudha. Okay, seel boodiidha jechuudha iddoon kun guutummaan isaa jechuudha. Okay, asitti qaamni kun jechuudha hojii isaanii jechuudha. Asitti seel boodiin maintain structure and supply energy. yaa kanaafuu seel boodiin hojiin isaa nuun jedha caasaa tursiisuudhaa fi supply energy dhiyeessuudha. Energy jechuu kan dhiyeessu eenyuuni? Energy kan dhiyeessu raayiboosomii. Raayiboosomii immoo eessa keessatti argama? Kun as keessatti. Raayiboosomii tun taa'ee dhiifama maayitookondoriyaadha jechuudha. Maayitookondoriyaan immoo eessa keessatti argama? As keessatti argama jechuudha. Kan seel boodii keessatti argama. Kanaafuu hojiin seel boodii mee supply energy ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu supply energy dha jechuudha. Kanaafuu this is maybe dhugaa ta'uu danda'a jennee yaadunni. Axonii receive signal from muscle. No, muscle irraa signal erga ta'e. Hojiin axonii kana tun taane asirraa fuudhee ergaa daddabarsuudha jechuudha. Transmission. Kanaafuu miti jechuudha kun. Inni kan biraan immoo dendriite. Dendriite maal jedha? Protects the neuron and insulated. Dendriitiin insulinii akka insuliniitti yookaan akka insuliniitti kan fayyadudha. Akka ittisaatti kan fayyadudha. Eenyu axoniidhaaf. Okay? Neuronii kan tiksuudha. Neuronii kan tiksu akka hojii dendriitii inni jedhaa dhufatti maayilan shiiziidha. Asirra kan jirtu kana jechuudha. Malee dendriitii miti jechuudha. Dendriitiin seelii biraatii wajjin akkasii wal quunnamtu godha jechuudha. Kanaafuu deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraa maayilan shiiz reduce nerve impulse transmission. Nerve impulse transmission isaa xiqqeessaa jedha. Inni xiqqeessa miti. Eegumsa godhaaf akka inni nerve impulse hin miidhamne godha malee inni xiqqeessa wanti jedhu hin jiru jechuudha. Kanaafuu kunis deebii ta'uu hin danda'u. Gaansariis ta'ee taa'aa jechuudha dhiifama. Eedha jechuudha. Inni kan biraan which one of the following statements explain how nerve impulse occurs? It occurs as a result of okay kuni nerve impulse akkamittiin akka argamu gaafata jechuudha. Impulse akkamittiin uumama? Nerve impulse akkaataan ittiin uumamu amma bifa kana qaba jedhaati fudhadha. Kun amma akkuma ilaalaa turre axoniidha inni haa fudhannu jechuudha. Daat kun axoniidha jedhaati fudhadha. Irra keessaa axonii kana akkuma beektanu maayilan shiiziin jirti jechuudha. Okay, asirra maaltu jira yeroo taa'uun ibsaa jechuudha yookaan resting state yookaan resting potential irratti jechuudha. Yeroo resting yeroo hojiirra hin jirre jechuudha. Yeroo resting chargiin bifa kanaan ta'a. Chargiin bifa kanaan asiin positiivni bifa kanaan ta'a jechuudha. Daat negatiivni immoo asiin keessoodhaan ta'a jechuudha. Inni kun resting state. Daat karaa irraatiinis karaa jiraatiinis bifa kanaan ta'a jechuudha. Gaafa odeeffannoon tokko dhufee jedhu maaltu ta'a beektu chaarjii irra keessa poozitiiva kanatiyyuu gadi seenuu jalqaba jechuudha. Eessa seenaa? Iddoo kana dhufa jechuudha. Kana jechuun laala as keessa dhufaa deema jechuudha. Chaarjiin poozitiivna asirra jiru kuni dhufee kara walakkaa seenaa jechuudha. As seenaa jechuudha dhufee as bifa kanaan as seenaa deema. Negatiivni immoo ol ba'a jechuudha. Ammas akkasitti as ol deema jechuudha. Inni kun ammas achi darbaa bifa kanaan wave yookaan bifa dambalii uumaa jechuudha. Bifa kanaan maal ta'a jechuudha? Maal uumama jechuudha? Nerve impulse bifa kanaan uumama jechuudha. Yookaan ergaan bifa kanaan darba jechuudha neuronii keessatti. Okay? Kanaafuu it occurs as a result of nuun jedha. The movement of neurotransmitter molecules into myelin sheaths. Sababa neurotransmitteriin myelin sheaths keessa dhaqaniidhaa fi no. Charge difference across the membrane of axon. Charge difference inni uumamaa jira. Jechuun charge difference jechuun ilaala asitti kan positiiva ture negatiiva ta'e jechuudha. Asitti immoo kan kana ta'e maal ta'e sila negatiiva ta'e positiiva ta'aa deema jechuudha. Jijjiiramni yookaan immoo differensiin charge kun uumamaa deemuun akka impulsiin uumamu godha jechuudha. Therefore this can be what answer ta'uu danda'a jechuudha. Kun answer ta'uu danda'a. Charge difference across kun answer ta'uu danda'a jechuudha. Okay? And balanced charge across member of dendrite. Dendrite irra gara sababa balanced hin jiru fi impulsive no.
the movement of neurotransmitter molecules out of cell bodies. Out of cell body keessa neurotransmitter sababa deemaniif miti. Kanaaf the answer is B ta'a jechuudha. Gaaffiitaan akkas jedha. Which of the following statement is an acceptable justification for importance of synapse? Synapsiidhaaf justification yookaan ragaa kan ta'u yookaan immoo sababa kan ta'u. Synapse maal akka ta'e kan nu ibsu kana keessaa kamii acceptable kan ta'e fudhatamummaa kan qabaatu nuun jedha jechuudha. Irratti synapse jechuun jalqaba maalidha? Synapse kan jennu niirooniiwwan lamaan gaafa wal bira gaanu gaappiitu jira yookaan immoo addaan bahiinsatu jira jechuudha. Bakka xiqqoo jedhama. Fakkeenyaaf kun niirooniin kun asii dhufeedhaati fudhadha. Inde niirooniin inni kun bifa kanaan kanaa wajjiniin wal qabata jechuudha. Asitti niirooniin kan biraa bifa kanaan jira yoo ta'e gidduu kana maaltu jira? Bakka duwwaatu jira jechuudha. Bakka duwwaa kana irratti ergaanii niirootiraansmiteriitu jira keemikaalaan darba iddoo kanatti. Bakki duwwaan iddoo kana jirtu kun maal jennee waamna? Saayinapsiidha jechuudha. Synapse. Okay. It is facilitator of nervous flow of neurotransmitter chemical in neuron. It is synapse is facilitator of the nervous flow of neurotransmitter chemical in neuron. No, facilitator kan godhu nervous system through neurotransmitter miti jechuudha synapse. Chemical sana miti jechuudha. Okay. Inni kan biraa the mechanism of protecting axon from external damage irraa axonii kana eeguudhaan hojjeta. No, kun immoo maalidha? Myelin sheath dha malee kanaa miti. Inni kan biraa connection between the appendages of what? Consecutive neuron. Consecutive neuron yookaan neuroniiwwan walitti aanan kan connect godhudha, kan walitti qabsiisudha. Yaa gidduu isaanii kan jedha waan ta'eef the answer is C ta'a jechuudha. Okay, inni kan biraa maal jedha? Conductor of what? Action potential toward the end of dendrite. No, kanas miti jechuudha. The answer is C ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu the item kun jechuudha based on what? The following diagram about eye structure. Eye structure yookaan caasaa ijaa armaan gadii irratti kan hundaa'uudhaan jedha. Caasaa ijaa kana irratti hundaa'a jechuudha. Kana laallee deebisna jechuudha. The part of the eye represented by Y. Y dhaan jechuun isee kana jechuudha. Paartiin kun jechuudha iddoon kuni laala asitti paartiitti kanadha jechuudha. Iseen kun maal bakka buutii kan nu jechuudha jechuudha. Maal bakka buutii? Eeratti iirisiidha. Iiris kan jennu naannoo kanatti kan argamtudha. Ciliar muscleidha, pupilidha, optic nerveidha. Optic nerve kan jennu jalqaba irratti kanadha jechuudha. Kanaaf iyyuu kun keessaa siin bahira jechuudha. Pupil kan jennu immoo eessadha jechuudha? Isee kanadha jechuudha. Naannoo kanatti kan argamtudha jechuudha. Okay? Kanaaf iyyuu kun pupiliin iddoo kanadha malee iddoo kana miti jechuudha. Kunis maal miti jechuudha? Isa miti jechuudha. Kanaafas gurraattiin kun akkasitiin kan gargar walitti qabsiiftee jirtu eenyudha? Ciliar muscleidha jechuudha. Kanaaf the answer is B ta'a jechuudha. Inni taanu a man observed elementary school students spinning around that manini maal arge jechuudha observe godhe yookaan ilaalee barattoota sadarkaa tokkoffaa spine yeroo isaan gochaa jiran yookaan yeroo isaan naanna'aa jiran jechuudha. And realized that one of them could properly walk upright after sudden interruption of the spinning. None of them ifama tokkoon isaaniiyyuu erga naanna'anii jedhanii jechuudha. Erga baay'ee naanna'anii booda tokkoon isaaniillee sirriitti deemuu hin dandeenye jechuudha. Upright yookaan immoo ol ka'ee sirriitti deemuu hin dandeenye jechuudha. Isaaniini joonjessee jechuudha yookaan immoo joonjaan akka jechuuti jechuudha. Which one of the following is correct reason for this condition? Conditionii kanaaf sababni joonja'uu isaanii yookaan sababni maraammartoo keessa galuu isaanii maraammartoo isaaniitti dhufuun sun jechuudha sababa maaliiti? Isa kanadha jechuudha. As keessatti kan barbaadame laala amma gurra keenya keessa dhangala'uu tokkotu jira. Gurra keenya keessa semi circular canal kanneen jennee waamnutu jira jechuudha. Semi circular canal kanneen jennutu jiru. Circular canalitu jiru jechuudha. Semi circular canal kanneen jennu kuni fluididha yookaan immoo dhangala'aadha jechuudha. Dhangala'aa keessatti argama jechuudha dhiifama. Semi circular canal kana keessatti iyyuu fluidiin argama jechuudha. Fluidiin as keessatti argamu kuni maal jennaani koppulaadha jechuudha. Daat fluidiin as keessatti argamu kun jechuudha koppulaadha jechuudha. Fluidiin as keessatti argamu kun koppulaadha. Fluidiin kuni kallattii sochii keenyaatiin faallaa naanna'a. Gaanu gara fuulduraatti naanna'u fluidichi immoo gara duubaatti naanna'a jechuudha. Isinii galee sochii nuyi goonu wajjin faallaa naanna'a jechuudha. Karaa nu naanna'u duukaan naanna'u. Yoo nuyi akkas naanna'aa laate fluidiin immoo akkas naanna'a jechuudha. Isinii galee fluidiin koppulaa keenya keessaa kun jechuudha. Semi circular canal keessaa kun jechuudha. Yeroo isin dhaabbattan garuu fluidiin kun hin dhaabbatu.
Directly sadeen akkasin dhaabbattanii hin dhaabbatu jechuudha. Fluidiin achi keessaa jiru kun jechuudha. Kanaafuu sammuutti maal erga jechuudha sochii erga jechuudha. Sochiirra jira namichi kun sochiirra jira jedhee odeeffannoo sochiirra akkasin jirtan eenyutti erga sammuutti erga jechuudha. Ende dhaabbattaniitu isin dhaabbattaniitu jechuun fluidiin hin dhaabbanne waan ta'eef ammayyuu sochiirra jira waanta jedhu sammuutti ergaa jira jechuudha. Isin ijaa dhaabbattaniif ammoo ijji kan keessan irraa yookaan odeeffannoon ijarraa dhufu ammoo maal jedha jechuudha gara sammuutti dhaabbadheera yookaan namichi dhaabbateera waan jedhu odeeffannoo gara sammuutti ergaa jechuudha. Amma odeeffannoo wal dhaa jechuudha harkaa sammuu harkaa jechuudha. Qaamni tokko dhaabbateera jechaadha. Eenyu ijji jechuudha. Ijji dhaabbateera namichi jechaadha. Dhangala'oon yookaan kuphulaan seemii sarkulaar kaanaalii keessa jiru immoo noo ammallee dhaabbanni namichi jechaadha. Maaliif inni naannaara waan ta'eedhaaf. Yeroo kana maaltu uuma jechuudha wal dha'iinsi uumama jechuudha. Sammuun maal akka ajaju gaafa wallaalu namichi kana gidduutti maal ta'a jechuudha yookaan namichi maal ta'a jechuudha ni kuftu jechuudha. Yeroo kana kufaatiin uumamaa jechuudha. Adeemsaa kana fakkaata. Irratti akkas jedha. The sensory cells were unable to detect. Detect gochuu hin dandeenye stimulus detect gochuu dadhabuu miti. The fluid in semicircular canal stopped. Semicircular canal keessa kanneen jiran immediately when they stopped spinning. Yeroo barattoonni kunni spiningii dhaabanu immediately dhaabbate innisi. No immediately dhaabbate waan jennu ilaaleeraan no immediately dhaabbate tun taane inni dafee dhaabbachuu dide. Akka jedhe dhaabbatanii dafee dhaabbachuu ijaa dideef kanaaf kun deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraan the fluid in the semicircular canal kept moving after spinning was narrowed. Erga spinning dhaabbate erga naannoon dhaabbateeti semicircular canal keessa fluidiin jiru maal ta'e kept moving dha. Sochii isaa itti fufe sababa kanaatiif maraammartoon uumame yaa. The answer is C ta'a jechuudha. Nerve impulse was transmitted after spinning no. Kanaaf the answer is C dha jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Which of the following is correct description of hormones? Hormoonii jechuun maal jechuudha? They are chemical messengers. Chemical messenger yookaan ergamtoota keemikaalaati. That kan maal godhan? Hormooniin jalqabamaan. Hormoononni gilaandiidhaan kanneen oomishamanudha laala. Gilaandiitu oomisha yookaan immoo xannachootaan kanneen oomishamanudha jechuudha. Okay, regulates may physiological process yookaan immoo that qaama keenya keessatti physiological process garaagaraa regulate godhu jechuun akkaataa qabachiisu jechuudha. Tartiiba qabachiisu akka jechuudha. Akka inni hojjetu taasisu jechuudha. This is true. Kun dhugaadha. Transmit message after the nerve system. Message yookaan ergaa nerve systemii caala daddafanii yookaan ariitiidhaan daddabarsuu danda'uun jennu. Nerve systemiin eenyuun caala yoo ariitii qaba jechuudha. Baay'ee saffisa guddaadhaan kan deemuu danda'udha waan ta'eef kanneen hormoononni nerve systemii hin caalannu jechuudha. Target only site of secretion. Site of secretion targetiin isaa yookaan kaayyoon isaa bakki irratti hojii hojjetu akka jechuuti. Eenyu hormooniin bakka secret godhame sanadha. No gland irra secret godhama qaama biraa dhaqee gargaaran maayyuu. Okay? Malee dhimma glandii jechuudha. Kanaafuu kunis deebii ta'uu danda'u jechuudha. Are produced by glands that contain ducts. Kan isaanitti glandii bakka lamatti qoonnee ilaala. Tokkoffaa duct kanneen duct yookaan immoo ujummoo qaban tube jechuudha. Kanneen ujummoo qabanuu fi ujummoo malee jechuudha. Isaan kun ductlessiidha jechuudha yookaan immoo kanneen ductlessiitu jiru jechuudha. Kanneen ujummoo hin qabne jechuudha. Jechuun isaan dakti ta'anii isaan ujummoo qabanu wanta oomishan sana erga oomishanii booda dakti yookaan ujummoo qaban sana keessa gadhiisanii gara bakka barbaachisu geessu. Fakkeenyaaf amiileesii kan oomishu kan saliibarii yookaan gorora kan oomishu jechuudha. Gilaandiin kan keenya xannachi kan keenya maal qaba daktii qaba jechuudha. Daktii qaba daktii yookaan ujummoo sana keessaan gadhiisa jechuudha. Garuu as keessatti kanneen hormoonii oomishanu daktileesii warra ta'anidha. Malee warra daktii qaba miti jechuudha. Okay? Therefore D ta'uu hin danda'u jechuudha. The answer is maalidha jechuudha? Eta jechuudha. Gaaffitti aanu hemostasis is mechanism of what? Hemostasis jalqabamaa. Hemostasisiin hemo jechuun maalidha constant akka jechuuti. Yookaan immoo dhaabbataa kan ta'e, stable kan ta'e jechuudha. Stasis jechuun immoo condition jechuudha. Yookaan immoo haala dhaabbataa ta'e jechuudha. Kanaafuu hemostasis jechuun qaama keenya keessatti wantoota haala dhaabbataadhaan barbaachisaa ta'anidha jechuudha. Fakkeenyaaf qaama keenya keessatti
ho'i qaama keenya yeroo hunda 37 ta'ee turuu qaba. Naannoo kanarra turuu qaba jechuudha. Kanaafuu wantoonni akkasii constant condition dha yookaan haala dhaabbataan akka isaan turan kan godhu hemostasis jechuudha. Adeemsa akkasiiti jechuudha. Kanaafuu hemostasis adjusting the environment relative to body condition. Keeping internal body environment constant dha jechuudha. Hemostasis internal body yookaan keessoo qaama keenya constant ta'e akka turu gochuudha jechuudha. Okay, inni kan biraan which one of the following is main function of Bowman's capsule of the human kidney? Human kidney keessatti yookaan immoo kalee dhala namaa keessatti Bowman's capsule jedhama. Bowman's capsule ni daata akkuma kalee namaa keessatti qaamonni garaagara hojiiwwan garaagaraa hojjetu jechuudha. Functionii Bowman's capsule keessaa inni tokkoffaan ultrafiltration of what? Ultrafiltration of blood yookaan immoo blood keessatti wantoota gurguddaa jiranu akka isaan keessan dabarre gochuudhaaf akka gingilchuu kan godhudha jechuudha. Inni kan biraan what is the justification for feeding worm while sweating aloud in a very humid condition? Humid condition yookaan bakki tokko naannoon isaa akka jiidhinsaa kan qabu yoo ta'e jechuudha. Humid condition dha gaafa jedhu. Jiidhinsa kan qabu yoo ta'e naannoon sun naannoo sana keessatti immoo dafqa qabna jechuudha. Dafqa sana yeroo dafqa adeemnu immoo amala ho'aa yookaan immoo fiilingii miira ho'aatu nutti dhaga'ama yoo ta'e jechuudha. Kun maaliifi jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun gogaadhaati fudhadha. Gogaa keenya irra maaltu jira? Dafqatu jiraadhaati fudhadha. Naannoon keenya garuu jiidhinsa qaba rakkoon qabu. Kun maaliif ta'e sababni isaa? Sababni ho'i nutti dhaga'amuu fi yeroo dafqi asirra jiru maaliif beektu? As keessatti akka qaamni ho'emu ho'i kan dafqa asirra jiru kun akka asirraa hurkuu fi maaltu barbaachisa? Ho'atu isa barbaachisa. Ho'a maal jedhamu? Ho'a latent heat jedhamtu barbaachisa. Latent heat yookaan hidden jennee kan waamnu jechuudha. Ho'i as keessa jiru kun akka nurraa hurkee ba'uuf akkuma isin latent heat barbaachisa. Naannoon keenya immoo maalidha? Humididha yookaan immoo jiidhinsa qaba jechuudha. Ho'i naannoo keenya jiru kuni qaama keenya yookaan gogaa keenya kanarra ho'a jiru kana dafqa jiru kana maal gochuu hin danda'u baasuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu nuyi dirqamna jechuudha. Maal gochuutti qaamni keessoo keenyaa ni ho'a jechuudha. Qaamni keessoo keenyaa gaafa ho'ee jedhu ho'i qaama keessaa kun laatentii kanadha jechuudha. Maal godhaa akka asirra kan jiru dafqa asirra jiru kun akka inni ba'u akka inni hurku taasisa jechuudha. Okay? Kanaafuu closure of glands and the permanent layer of the skin. No, kanatu hin taane the lower rate of what? Evaporation of water from the skin surface. Sababni ho'i sun uumameef lower rate dha yookaan immoo saffisaan bishaan qaama keenya irra jiru kan dafqi qaama keenya irra jiru dhangala'aan qaama keenya irra jiru saffisaan waan evaporate ta'uu dadhabeef keessoon keenya fiilingii maaliin uumama jechuudha? Fiilingii ho'aan uumama jechuudha. The answer is beta jechuudha. Gaaffiin itti aanu which one of the following kan armaan gadii keessaa isa kamtuyyuu adaptation is important for survival of polar bear in very cold environment. Polar bear naannoo baay'ee qorraa ta'e keessa miti kan inni jiraatu. Naannoo baay'ee qorraa ta'e sana keessatti akka inni survive godhee jiraatuuf kan isa gargaaru isa kamidha? Akka inni survive godhee isa gargaaruu fi wantoonni nu beekuu qabnu tokko jira. Isaanis maalidha? Qaamonni yookaan animaalonni naannoo ho'aarra jiraatanu gurri isaanii gurguddaa, dhiiriin isaanii jechuudha yookaan gurri isaanii baay'ee gurguddaa ta'uu qaba. Inde rifeensi qaama isaanii irra jirus xiqqoosii ta'uu qabdi jechuudha. Naannoo gammoojjiirra naannoo ho'aarra kanneen jiraatan jechuudha. Garuu kanneen naannoo qorraa keessa jiraatanu maal ta'uu qabu jechuudha? Gurri isaanii kun xixiqqoo ta'uu qabdi. Dhiiriin isaanii xixiqqoo, gogaan isaanii tiik ta'uu qaba, furdaa ta'uu qaba, gogaan isaanii yabbuu ta'uu qaba. Inde rifeensi isaaniis yabbuu kan ta'e ta'uu qabaachuu qaba jechuudha. Rifeensas jechuudha. Kanaafuu inni kan biraa gurguddaadha ofii isaaniitii jechuudha. Smaller size no, smaller size kanneen ta'an kanneen naannoo gammoojjii jiran kana. Blubber under the skin, yes. The skin jala blubber yookaan faatii qabu jechuudha. Thick wrinkled ears. Gurri isaanii thick kan ta'e yabbuu kan ta'e miti. Xixiqqoodha gurri isaanii numaayyuu. Fine silk fariin isaanii yookaan rifeensi gogaa isaanii jiru fine kan ta'e kan bifa salphaa miti jechuudha. Kun maal ta'uu qaba? Gurguddaa ta'uu qaba. The answer is beta jechuudha. Kutaa 10 amma walitti deebinutti nagaan naaf.